Siin iddoo kam ga'eetii tarsiimoo si jijjiirsise yookaan immoo akkaataa itti atti sirnicha ilaaltu eessa ga'eetu si jalaa jijjiirame Jawaar? Gaafii duraa irratti xiqqoo gaafii nu bannee jechuudha. Gaafii waraanaa fi siyaasaa. Siyaasaan babbannaan waraana seensa. Keessattuu biyya sabaaf sablammootaa keessatti biyya sirni laaffate keessatti siyaasa dubbiin gaafa waltajjii siyaasaa irraa baate afaan qawwee seente. Obvious kana 2018 osoo wanni kun hin dhufin dura kamanaasaa turre ni yaadatta. Amma rakkoon maal biyya sanii qawweedhaan yaalame. Abiis qawweedhaan cabsuu yaale hin taane jechuudha. Kanaaf maal ta'e maddoota aangoo garaagaraa bakka adda addaatti maddee biyya akka malee laaffisee deemaa jira. Siyaasni hariiroon siyaasaa waraanaa kana siyaasa badeetu waraanatti nama galche. Ammallee biyyattii wal waraansa keessaa baasuu kan barbaadamu taate falli guddaan dirree siyaasaa bal'isuu dubbii biyyattii atakaaroo biyyattii wal dhibdee gartuulee adda addaa jiru afaan qawweetirraa gara dirree siyaasaatti deebisuu gaafata. Dirree siyaasaatti deebisuudhaaf immoo humnoota namootaa fi sababoota gufuu ta'an kanarraa kaasuudha gaafata jechuudha. Gara dubbiin eessatti badde anaaf yoo yaadatte durumaa'u gaafuma isa gara fuulduratti fidan xiinxalaan mataa kiyyaaf kaa'ee hin qaba. Abdii qabaachaan turre haa ta'u garuu let's try yaaluu qabna yaada jedhuun hedduu yaalame. I was never surprised jechuun jalqabarraa kaasee isii hoggaamma akka inni akka hin dhufne tattaaffiin godhamaa ture gaafa milkaa'uu dhabu. Maybe eegaan gotti dhufe namni kun at least haga dandeenye karatti deebisuudhaaf balaa ni shakkinu san akka hin geessineef yaalamuudha qaba. Kun immoo waan qofaa miti namoota hedduudha waan kana kan yaalaa ture. Booda adadumaan dubbiin badaa deemte malee anaaf yeroo kanatti abdii fudhadhe kan jedhu hin jiru. I was always less than half. I was cautiously optimistic yeroo tokkotti. Maybe carraa qabaanne kan jedhu tattaaffii adda addaa godhaa turre. Ifa miti. Dhuma kanarratti garuu fakkeenyaaf erga dhaabee tarii lolli kun waa barsiisee ta'a. What has a humbling impact on people. Lolli kun jeequmsi hamaan keessa seename kun tarii qalbii akka horatu godhee ture. Godhina akka jedhuun maybe yoo kanarratti akka tumsinu taate yoo dhiibbaa irratti godhuu baanne nagaa kanarratti humnoota qawweedhaan wal lolaa jiran kana wajjin araara akka buusuuf yaalii godhaa turre. Walgahii Taanzaaniyaa lammaffaa booda ifa ta'e wanti araara akka hin barbaanne ifa naa ta'aa deeme. Booda garuu gaafa battee ajjeesanii akka episooditti yoo fudhatte gaafa battee ajjeesan clear ture waan tokko kun akka namaattis akka sirnaattis sirna fayyuu hin dandeenye sirna fi nama qalbii horachuu hin dandeenye akka ta'e jala muree godhadhe jechuudha.